السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam nagartanii fayyaa keessanii bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. Har'allee viidiyoo takka qaba inshaallah. Viidiyoo kiyyallee maal goottan faxiraa akkaataatti dalannuu wajjin dalannaa turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jedha. yuutuubii kee sabiskiraayib laayik gochuudhaan walaa jajjabeessinu. Warroonni dura sabiskiraayibii gootanii maatii kiyya dabalamtan galatoomaa. Warroonni haaraa dhuftanillee sabiskiraayib godhaa maatii kiyya dabalama. Faxiraa wanni dalaguudhaaf nu barbaachisu kaameraa maankaa guddaa tokko nu barbaachisa, sukkaara maankaa 3 nu barbaachisa, baking powder maankaa xiqqaa tokko nu barbaachisa, akkasumas soogidda nu barbaachisa, haliiba yookiin aanan jechuudha maankaa 3 nu barbaachisa. Aanan kun illee ni ta'a jechuudha. Kaameraa keenya akkana finnee egaa bishaan ho'aa ta'een kurannee booda bishaan ho'aa nama hin gubneen ho'aa jiddu jireessaan jechuudha. daqiiqaa 10 itti qadaannee kaameraa kana lafa tursiifnaa jechuudha. Egaa jidduu keessatti kaameraan kun daqiiqaa 10 lafa turuuf daakuu keenya gingilchinaa. Daakuu keenya eega gingilchinee daakuu wanni gingilchaadhaaf nu barbaachiseef akka wanni dalannu sun qilleensi keessa bahee daakuu kana qilleensi keessa bahee wanni nu dalannu sun ni bareeda jechuudha. Daakuu burcuqqoo 3 fayyadame isinis haga fayyadamuu isinitti tolu ni fayyadamtanii jechuudha. Yoo ammoo waan xiqqaa dalaguu barbaadan taate burcuqqoo 2 yookiin burcuqqoo 1 walakkaallee fayyadamuu ni dandeettanii jechuudha. Garuu kaameraa irraa gad xiqqeessitanii yeroo sanii yoo xiqqaa fayyadamtan kaameraa fi akkasuma baking powder wantoota ani itti godhe kanniin irraa gadi qannaftanii jechuudha. Egaa bifa kanaan gingilchitanii fiddanii meeshaa duraa lafatti walitti qabadhe san zayitii, baking powder, aanan, sukkaara wanta hunda itti naqxanii jechuudha. Itti naqxanii waliin dhooftanii egaa bifa kanaan waliin dhooftanii booda bishaan xiqqoo ho'aa ta'e sanii miicittanii jechuudha. Bishaan ho'aa bishaan nama hin gubne kan jidduu jireessaatiin miicittanii jechuudha. Lixii isin miicittan kun jabaataallee ta'uu hin qabu, laafaallee ta'uu hin qabu jechuudha. Jidduu jireessa ta'uu qaba. Kan yoo diriirsitan isinii diriiru ta'uu qaba. Yoo isin laafiftanii bira dabarsitanii yoo diriirsitan isinii harkaa lallaafaa jechuudha. Jidduu jireessa miicittanii jechuudha. Bifa kanaan miiciqee ammaaf maashaallah kunoo sooftiidha ni bareeda. Itti qadaaddanii daqiiqaa itti qadaaddanii sa'aatii tokkoof lafa tursiiftanii daqiiqaa miti. Egaa sa'aatii tokko booda wanni isinii bukaa'ee fuutanii diriirsitanii jechuudha. Jidduu keessatti waan garaa isaa keessa maramuu dalaganna. Gara ibiddaa hidhuunee zayituuna fayyadamnaa jechuudha. Shunkurtii kana sirriitti diimessuu hin qabnu. Maaliif kana hashwaan dalanna waan ta'eef kan nyaataatii miti. Dhiqqoma isii bifa isaa garagalchinaa jechuudha. Akkuma malki qayyaratuuf qullubbii itti daballa. Tamaatima itti daballaa jechuudha. Tamaatimii kana ibidda irratti affeeltanii achi kaatanii irraa qunciftanii karattaftanii jechuudha. Ani ibidda irratti affeelee isinis ibidda irra affeelaa. Yeroo san tamaatimii qolli isii keessaan beeksisu jechuudha. Bifa kanaan waliin dhooftanii maashaallah kun ol fudhatee jira. Tuunaa fayyadamee tuunaa abbaa 2 fayyadamee firee 2 jechuudha. Isin waa isin bira argamu fayyadamuu dandeettanii. Kudaarri ni ta'a, akkasuma jibnaan ni ta'a, dijaajni illee ni ta'a jechuudha. Lukkuun foon mafruumaa illee ni ta'a, wanni kamuu ni ta'a jechuudha. Maashaallah baay'ee nama hin cinqu. Qimamii isin fayyadamuu qabdanii qimamii gurraattii, qonda barbaree jechuudha. Filfila aswadii isa jedhamu sanii akkasuma irtii fayyadamtanii. Jidduu keessatti filfil baardaa jechuudha. Filfil ruumii itti dabaltanii jechuudha. Egaa kaa bifa kanaan waliin dhooftanii maashaallah kana fakkaata. Kunoo hashwaan keenya kana fakkaataa dhufnee jirra. Amma gara lixii diriirsuutitti deemna. Lixii keessan eega diriirsitanii bakka 4 adda baaftanii kan bakka 4 adda baaftan illee dura bakka 2 adda baaftanii deebitanii bakka 4 adda baaftanii kan bakka 4 adda baaftan illee deebitanii bakka 8 adda baaftanii jechuudha.
bifa kanaan martanii yoo kaatanii caafii isaa albeedhaan babbasitanii maashaallah jidduu keessatti ammoo hashwaa ittanii akkasii martanii jechuudha. kunoo bifuma kanaan maraa jira. jidduu keessatti ammoo lixii qofa harka keessanii rakkuttanii jechuudha. ka duraa san bakka hedduutti adda baase kana ammoo xiqqeessitanii kuttanii diriirsitanii akkasumatti odoo addan babaasin gootanii jechuudha. haguma nama diriirse kana diriirsitanii haga diqqaa jechuudha. ka duraa san ammoo bakka hedduu addaan baase bifa kanaan martanii jechuudha. kunoo kana fakkaata. maashaallah kunoo bifa kanaan maree eega bifa kanaan martanii kaatanii fuula isaa gubbaa buuphaa fi akkasuma kalii dibdanii jechuudha. buuphaa boora qofa cabsitanii fuula isaa irra dibdanii furuunii keessa bilcheessitanii jechuudha. furuunii keessan gara jalaa bichaan qabsiisaa, gubbaan hin qabsiisinaa. gubbaa boodarra qabsiiftanii jechuudha. yoo wal bira qabsiiftan isin jalaa gubataa, odoo bilchaatiin gubbaarraan bilchaate gara jalaatiin isin jalaa hafa jechuudha. bifa kanaan furuunii keessa bilcheessitanii inshaallah akkasiin tolu abdii qaba. bifa kanaan dalagaatii jarrabaa laalaa isinillee isiniin jedha. maashaallah kunoo ni bareeda. mee maddaan cabsinee ilaalla. kunoo kana fakkaataa albeedhaan adda murtanii mee garaa isaa keessa laala. shaayii keessan itti danfifattanii akkasiin nyaattanii jechuudha. kunooti kana fakkaataa viidiyoon kiyyaadhaa kana fakkaataa. inshaallah haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naa turaa. sabiskiraayib laayik godhaa isiniin jedha. turtii gaarii isinii haa ta'u. bil'aa fi nyaata nagaa.